بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، obboleeyyan keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota warreen hordoftoota sheebbayaan daawaa taatanii fi kan hordoftoota kiyyan ta'in hundi keessanuu kafagoo fi dhiyoo kan xiqqaa fi guddaa kabajamtoota ulamaa'ota keenyaa, kabajamtoota daa'iyyan keenyaa, du'aataa fi ulamaa'otaa fi hawaasa islaamaa kan haala irratti argamtan kafagoo dhiyoo, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. obboleeyyan kiyya kabajamoo, eegaan rabbi faarse, eegaan dura dursoo maqaa rabbiitiin eegalee rabbii ol ta'e faarsee nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagayaaf rahmata nabiyyii keenya irratti eegaan buuse booda eegaan hawaasa islaamaa kan aalamaa salaame karaa haasawa kiyyaatiin achi tarkaanfadha. obboleeyyan kiyya kabajamtoota hawaasa islaamaa kan aalama irratti argamtanii fi keessaa'uu kan oromiyaatti argamtan ulamaa'ota keenya, kawaamicha sheekota keenyaa sheekh ahmad al-watanii waamicha isaa yaaman owwaattanii cidheeytan hundi keessanuu galatoomaa galatoomaa, galataatu isiniin malaa, galatoomaan isiniin ja'a. obboleeyyan kiyya kabajamoo, akka bulchitoota naannoo oromiyaatii fi bulchaa majlisa islaamaa kan oromiyaatii fi ulamaa'ota keenya kan bakka sanitti argamanii fi hawaasa biyyattii guutuu akkasuma warreen nagaya bakka sanitti eegan hundinuu waan ajaa'ibaatii dalaytan, wauma namni dalaguu qabu dalaytan jechuudha. sheeyni keenya waamicha dhiheeysee jaamiyaa islaamaati ijaarraa hoottaa jechuudhaan waamicha sheeka keenyaa owwaattanii ulamaa'in teenya takkailleen osoo nafin taajirroonni biyya teenyaa hundinuu achirratti gahee ajaa'ibaa taphattan, hedduu nu gammachiiftan. aboo isiniif hin gammadee rabbi isinii haa gammadu, rabbi isin haa gammachiisu jechuu fedheeti. namoonni hedduun ka bakka san keessatti hirmaannaa isarraa barbaachiftu hirmaattanii gahee teeysan baatan hundinuu kan akka sheek muusaa so'aalaa, kan akka sheek abdulatiif mattaan, sheekotiin teenya taniin sheekotii akkanaa fi akkanaa je'ee yaamuudhaaf maqaa isaanii beekuu fi taniin hin beekne hundinuu kan bakka sana irratti argamtan galatoomaa galatoomaa. ajaamroota keessan hundaa'uu rabbi isinii haa guutu, sheeka keenya jalaa owwaattanii rabbi isiniif haa owwaatu. du'aa'iin teeysan ta'amma duraatii fi ta'ammaatiis wal eegdee bakka takkatti ammatti isinii haa qeebalamtu. nu gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu. sheeka keenya kabajamoo muftii biyya teenyaa bukaarii zamanaa osoo lubbuun jiruu nu gammachiiftanii duratti wanni isin ammaan tana taphattantunii fi ta duratti adda adda dura lamaa'ii keenya eeguma isaan addunyaarraa deemanii isaan seenaa isaanii barreessanii amma osoo sheeyni keenya lubbuun jiruu jaamiyaa sheeka keenyaa yuunivarsitii sheeka keenyaa ijaaruudhaaf hedduu buusiin isin buuftanii fi gaheen keessan gahee bareedduu taphattan. obboleeyyan keenya sheeka keenya kabajjan, biyya teenya kabajjan, diin keenya ol fuutan rabbi aalama islaamaa gubbatti isin ol haa fuudhu.
obboleeyyan keenya kabajamoo warri bakka sana irratti hirmaattan tujjaarri hundinuu sheekotiin hundinuu warri du'aayii gootanii fi warri qabeenya gartee achitti buuftanii fi warri akka nam tokkeetti kennattan hundi keessanuu galataatu isiniin malaa galatooma ammallee namni aalama islaamaa kana irratti argamtan hundi keessanuu akka yuunivarsiitii sheeka keenyaa kanarraa hin hafne akka ajaa'ibatti sheer walii gootanii bakka ajaa'ibatti waan kana waliin geessanii hirmaattanii yuunivarsiitii ajaa'ibaa jaamiyaa islaamaa akka ijaartanii dhabdan tokkummaadhaan hirmaadhaadhaan akka uummanni kalee hirmaate kana daranitti warri hafeellee warreen biyyoota alaa keessa jirtan diyaaspooraanis akka fakkeenya warra kalee kanarraa fudhattan galatoomaan isiniin jaa warri amma dura hirmaattanii fi warri wilii hirmaachuu isinillee obboleessi kiyya kabajamaa fi jaalatamaan Sheek Jamaal Aliyyi gahee ajaa'ibaatti taphatte wallaahi gahee ajaa'ibaatti taphatte kophaa keetitti akka ajaa'ibaatti gahee ajaa'ibaa taphatteemi wallaahi galatoomi hajaa murata kee hunda rabbi si haa guutu subhaanallah maliyoona arjoome Jamaal Aliyyi yogguu janaasumaa garaan dhaana je yoo waan hin kenna dhudhabellee imimmaan kiyya qabachuu dadhabee sheekotii biyya teenyaatii fi Sheek Jamaal Aliyyi hedduu du'aayii godhaafiitiin oole edallee du'aayii godhaafiitiin bule jechuudha ilaa ammaatti du'aayiin godhaaf maaboo maleekaan du'aayii si haa gootu yaa Sheek Jamaal Aliyyi maleekaan du'aayii si haa gootu hedduu akka muroo isin laaltanii gartan kanatti hawaasni hedduu gammadee sheeka keenya yogguu inni maliyoona arjoome lafaa fuudhee akkanatti ol darba samii keessa yaa jira kee mee laala hawaasni keenya kunnuman qabne malee osoo qabaate hedduu jaamiyaa islaamaa ni jaara jechuudha amma kana jaamiyaa Sheek Ahmad Watar kanaan eegaltanii akka jaamiyaa hedduu jaartanii nabdan yaa Sheek Jamaal Aliyyi wallaahi haajaa fi muraada kee hunda rabbi si haa guutu akkasumatti taati qabdu keessa barakaa si kaayee taati hin qabnellee rabbi si haa kennu aboo rabbi sirraa gammade yaa Sheek aboo siin hin jiru gammachuu keessan aboo jee beekadhu gammachuu keessan akka gurbaa maal jee bar gurbaan sun hay arraboo isin oyruutii akkanatti akaaftanii aboo rabbi lafarraa isin haafitu jee woomaju wallaalee gammachuu sheekaatii beekadhu aboo jechuun kiyya kun miira keessa galeetiin gammadee sheeka keenya kabajamoo Sheek Jamaal Aliyyiitiin aboo kana goote jeen akkasi sheekotii teenya hunda warri ichitti hirmaatee fi tujjaara keenya warri nan dhaga'ee fi warra nan hin dhagayin warra nan beekuu fi warra nan hin beekne warra rabbiin beeku hunda aboo galatooma haajaa fi muraada keessan hunda rabbi isinii haa guutu ulamaa'iin teenya tokkolleen kan hin hafin gurguddaan ulamaawotaa bakka sana irratti argamtanii hedduu walgahii san boonsitanii miidheessitanii akkasitti nu mul'isuun keessan akka biyyi teenya diinii hadooddu akka biyyi teenya akka ajaa'ibatti gartee diin ol qabuu feetu nu agarsiiftee jechuudha dubbin tun tanaafuu viidiyoo tiyya tana warreen agartan wal biraan gayaadha warreen diyaasporaa keessatti argamtan jirtan fi warri biyya keessa jirtanis qabeenya isin kennattan kanuma jaamiyaa kanaaf rabbiif jecha kennattanii keessan malee kan isin gara ganyaattan lubbuudhaan oolchitanii nyaattanii ittiin dhugdanii ittiin gammaddanii kute ka baankii boruu keessa isinii ol ta'u ka isin jaamiyaa kana kennattanii yaa tujjaarotii biyya teenya yaa warra diyaasporaadhaa warreen dooraan akka ajaa'ibatti qabdan akka ajaa'ibatti ol duraa duubaan gannaqaa du'aa isiniif godha Sheek Jamaal Aliyyi kun fakkeenya isinii haa ta'u maliyoonaan arjooma jeeboo aboo biliyaaraan isaa arjoomu rabbiin dandeetti qabu isiniifillee rabbiin haa arjoomu haajaa muraada keessan rabbi isinii haa guutu
رمضان سيرو دي مخيسة وانقاري وانباية بريدو دليدني أبو رب دنيا في آخرة كيسني سنيها بريدو أنا انقنا روان انجون قبو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كيف تنقلتم